Bagana gangara barnoota har'aatti dhuftan. Barnoota maali jechuun ni dandeessu sababni isaas thumbnail yookaan viidiyooti banti kan oduu yookaan ergaa politikaa qabu. So amma barnoota maali jechaa jirta. Egaa daqiiqaa xinnoo qofaanaaf kenni. Barnoota koo yookaan ergaa koo guyyaa har'aa gabaabamaan siif ibsa. Isa dura Boku Miidiyaa maali jechuunis chaanaalii ati amma daawwachaa jirtu kun maali? Egaa chaanaaliin kun afaan keenya jechuunis afaan Oromoodhaan tiitoraalii adda addaa kan isiniif qabatee dhufedha. Tiitoraalii maali? Egaa tiitoraalii gaafa jennu teekinooloojii fi teekinooloojii waliin kan wal qabatedha. Isa keessaa fakkeenyaaf bilbilli keenyi fi laaptooppiin keenya isa tokkodha. Egaa akkuma beekamu bilbilli keenya yookaan PC'n keenya nu faana jira jechuun sa'aatii keenya baay'ee isaa onlaayinii irratti darba. Fakkeenyaaf TikTok viidiyoo ilaaluudhaan yookaan YouTube irratti wantoota adda addaa daawwachuudhaan qofa sa'aatiin keenya harki caalu nu jalaa ni dhuma. Egaa ergiin sa'aatiin keenya baay'ee onlaayinii irratti fixatee maalii fi maallaqa irraa argachuu hin jalqabnu. Akkamiin jechuun ni dandeessu. Maybe cryptocurrency or forex trading or advertising adda addaa ilaaluudhaan qofa yookaan immoo asuma YouTube qofaaf fayyadamuudhaan akkamiin money make gochuu dandeenya. Egaa deebii kana hundumaa kan isiniif qabatee jiru kun Boku Miidiyaadha. Afaan Oromoodhaan haala baay'ee bareedaatiin kan isiniif dhufedha. Egaa baay'ee keessan akkuma beektan afaan keenya afaan Oromoodhaan sa'aatii ammaa kana irratti tiitoraalii yookaan odeeffannoo teekinooloojii haaraa kan kennaa jiru amma kanatti hin jiru. Garuu afaan Amaaraadhaan akka beektan teekinooloojii waliin kan wal qabate chaanaalii gurguddaa baay'eetu jiru. Warroota akka Itaaya Bugidiyaa Miidiyaa hedduutu jiru. So afaan Oromoodhaan eenyuyyuu hin jiru jechaa jirtanaan jechuu ni dandeessu. Akkuma beekamu afaan Oromoodhaan viidiyoo tiitoraalii walumaa galatti hin jiru jechuu ni dandeenya. Kanaaf isinatti fakkaata warroonni akka Abduu Mobile App fi kan kana fakkaatan tiitoraalii irraa guutummaa guutuutti gara chaanaalii odeeffannootti kan isaan deebi'an. Malee afaan Oromoodhaan koominitiin tiitoraalii baay'ee jira. Garuu itti fufinsaan namni hojjechaa jiru amma kanatti hin jiru. So Boku Miidiyaa maaliif politikaa wantoota biraa hin hojjetu jechuu ni dandeessu. Egaa chaanaaliin kun kan inni dhaabbate tokkoof tokko barnoota akka irraa fudhattaniif qofaadha. Egaa as bukkeetti xinnoo ishee gara duddubaatti isin deebisa. Barnoota koo yookaan ergaa koo guyyaa har'aa gabaabamaan siif ibsa. Egaa barnoonni koo yookaan ergaan koo guyyaa har'aa kan isiniif galee natti fakkaata. Akkuma sila isinitti himee YouTube'dhaan maallaqa hojjechuu ni dandeenya. Akkamiin tokko akkuma amma argitan viidiyoo kana kan bantan thumbnailii isaa argitaniitu. So thumbnailii hojjechuudhaan maallaqa hojjennaa. What? Bro, what are you talking about, man? As bukkeettidha kan Boku Miidiyaa isin fayyadu. Tiitoraalii YouTube hundumaa isiniif kennuudhaan akkaataa itti viidiyoo keenya edit goonurraa jalqabee thumbnailii akkasumas viidiyoo keenya upload goonee chaanaalii keenya akkaataa itti guddisnee maallaqa irraa argannu karaa salphaatiin kan isinitti agarsiisu ta'a. Akkasumallee akkuma sila isinii kaasee ture cryptocurrency yookaan bitcoin fayyadamuudhaan advertising adda addaa yookaan beeksisa adda addaa ilaaluudhaan qofa wantoota online irra jiran hedduu fayyadamuudhaan passive income keenya akkaataa itti guddisnu kan isinitti agarsiisu ta'a. Egaa as biratti maaliif thumbnailii viidiyoo kanaa Boku Miidiyaa maali jettee hin goone jechuu ni dandeessu. So barnooti keenya har'aa kan jalqabe as bukkeettidha. Jechuun thumbnailii viidiyoo kanaa jijjiiruu koodhaan qofa view viidiyoo kanaa gara 10 irraa gara 100 maybe gara 1000 galuu ni danda'a. Egaa thumbnailii yookaan mata duree viidiyoo kanaa jijjiiruu qofaadhaan view kana xinnoolee ol kaasuu dandeera jedhee yaada. Akkamiin yoo jettan osoo mata duree viidiyoo kanaa Boku Miidiyaa maali yookaan eenyu jedhee godheeratee parsantii 100 keessaa parsantii 30 banee hin ilaalu ture. So view argachuu barbaadda tana maaliif politikaa hin hojjenne? Maybe barnoota xinnoo ishee isiniif kennuuf ta'uu danda'a. Jechuun viidiyoo YouTube keenya waan xinnoo ishee duwwaa jijjiiruudhaan chaanaalii guddisuu ni dandeenya. Isa jedhu mention godhee darbuu barbaadeen. Egaa walumaa galatti Boku Miidiyaa chaanaalii irraa barnoota fudhattan. Barnoota qofaas osoo hin taane passive income keessanillee kan ittiin guddistannaa jechuudha. So maal eegaa jirtu subscribe ishee jettu kanatti bu'uudhaan maatii nuuf ta'uu ni dandeessu. Subscribe qofaas miti chaanaaliin kun nu fayyada. Barnoota irraa fudhachuu ni dandeenya ni barbaanna jettu taanaanis like gochuudhaan simbira jirra jechuu ni dandeessu. Hiriyoota keessan family keessaniif share gochuudhaan support nu gochuu akka hin daganne isinii jenna. Egaa viidiyoo dhuftu nagaa hula garuuti nagaan nuuf tura. Ciao.